Gama kurmaan arfaffaa kana wantoota gurguddoo shaniin sirriitti sakattaan yoo laalle gaarii ta'a. Tokkoffaa inni duraa dhimmoonni milkaan maaliif milkaanii? Dhimmoonni immoo kufan arcaan utuu milkeessin hafne maaliif milkaa'uu dhabanii kan jedhu sababa isaa sirriitti ilaaluu barbaachisa. Maaliif iddoo milkaa'etti kan milkaa'eef? Iddoo kufneetti immoo maaliif kufne? Sababni isaa maali kan jedhu sirriitti gadi qabnee ilaaluun nurra jiraata. Milkaa'inoota jala yoo dhokanne kufuudhaaf qophoofneerra jechuudha. Gurmuun siyaasaa tokko milkaa'ina irratti hirkachuu jalqabeera jechuudha. Taanaan kufaatii eegaleera jechuudha. Karaa kufaatii jalqabeeraa jechuudha. Hoggansi siyaasaa tokko, qaamni siyaasaa tokko yeroo hunda giddugaleessa kan godhachuu qabu waan irratti milkaa'uu hin taane waan hanqina irratti mul'atan maaliifi kan jedhu sana yoo sirriitti sakatteedha. Dhimma irratti milkaa'es maaliifan milkaa'ee jedhee yoo sirriitti hubateedha. Milkaanicha itti fufsiisuu kan danda'u. Kanaaf maaliifii kan jedhu kana sirriitti sakattaanee laaluu danda'utu irra jiraata jechaadha. Akka aanaa keenyatti, akka godina keenyatti, akka magaalaa keenyatti, akka seektara keenyatti tokko tokko laaluu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan lammataa karoorriif potenshaali keenya hagam wal sima. Karoorri kan qophaa'uuf potenshaala baasuufi. So karoorri keenya 2018 amma raawwanne kunis hagam potenshaala keenya faana wal gita ture. Amma 2019 kan qopheessine hagam potenshaala keenya faana wal gita. Potenshaala wanti potenshaala nu hogganne, wanti carraa qabnu nu hogganne yeroo hunda dogoggora irratti nu kuffisa. Hanga carraa qabnu sana yoo hiixanne qofadha badhaadhina milkeessuu kan dandeenyu. Inni hiixannu taanaan badhaadhina milkeessuu hin dandeenyu. Kanaaf carraawwan qabnu sadarkaa kamitti hubannee sadarkaa kamitti isaan hoogganaa jirra kan jedhu sana qixaan laaluu barbaachisa jechaadha. So dubbii potenshaala jedhu sirriitti hoggansi kun qixaan laaluu qaba jechaadha. Aanaa isaa irratti, godina isaa irratti, magaalaa isaa irratti, seektara isaa keessatti qixaan laaluu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kana yoo hubanne malee hiixachuu hin dandeenyu. Kana yoo hubanne malee mul'ata ifa ta'een galma barbaannu sana bira ga'uu hin dandeenyu. Sadaffaan kan laaluu qabnu dhimma humnoota sadaniiti. Humna waloo hagam qindeessinee ammas hoogganaa jira. Tajaajilli lammummaa hagam hojii keenya hunda keessatti qooda isaa bahaa jira. Manni murtii aadaa, buusaa gonnofaan, gaacharni sirnaa ergamoota kennineef sana akka milkeessuuf hagam hoogganaa jira kan jedhu humna waloo irratti sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Lammaffaa humna mootummaati. Humna mootummaa hagam cimsaa jira. Ogummaa hagam cimsaa jira. Humna bajeta mootummaa hagam qusannaadhaan fayyadamaa jira. Sadarkaa barbaadamutti hagam dubbiin akka deemu gochaa jira. Humni mootummaa akka jennutti cimaa jira. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 800 gahaa jira. Humni nuyi qabnuu fi bu'aan nuyi agarsiisaa jirru hagas sana fakkaataa. Amma ogeessa aanaa irratti qabnu, amma ogeessa godina irratti qabnu, magaalaa irratti qabnu, isa fakkaataa raawwiin keenya. Kana ilaaluu barbaachisa jechuudha. Sadaffaa badhaadhina maatiiti. Badhaadhina maatii hoogganaa jirraadha. Nama galii gadaanaa qaburraa haga galii guddaa qaama qabuutti amma nama qabeenya horateetti kana hunda nuu galee kun hundumtuu akkaataa barbaachisu eegee akka inni milkaa'inaaf tarkaanfatu gochaa jirra kan jedhu sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Arfaffaa qusannaaf investimentii. Hojii hojjennu hunda keessatti hagam qusachaa jirra. Qusannaan hin jiru taanaan
hojiin hojjenne hundi dadhabbiin hojjenne hundi faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Hiikoo tokkoyyuu hin qabu. Hojiin keenya sadarkaa barbaadametti haa hojjetamu. Dhumarratti kan madaalamu qusannaa gaggeessinee. So qusannaa hagam gaggeessaa jirra? Qusannaa akka mootummaatti hagam gaggeessaa jirra? Akka dhuunfaatti qonnaan bulaan horsee bulaan jiraataan magaalaa namni jiru hundumtuu akka qusatu akkamitti gochaa jirra? So qusannaan keenya karamitti deemaa jira? Lammataa kan qusatame sana moo akkamitti namni invest gochaa jira? Akkamitti namni liqeeffataa jira? Investmentiin keenya maal fakkaata? Investmentii jiru akkamitti keessummeessina? Investmentii alaa dhufu akkamitti jajjabeessina? Caasaan aanaa tokko, caasaan godinaa tokko hagam magaalaa tokko hagam investmentiidhaaf iddoo mijataadha. Sadarkaa nama qabeenya horachiisnedha badhaadhina kan milkeessu. So as keessa amma namni miqqanyaan tokko jiraannan badhaadhinni milkaa'uu hin danda'u. Waa'ee dhuunfaasaa, waa'ee maalii anana murteesse namni akkamitti qabeenya horata jedhee namni yaadu jiraannan miqqanyaan akkasii jiraannan homtuu socho'uu hin danda'u. So hagam kanarraa bilisa taane. Hannarraa hagam bilisa taane. Dhuguma nuyi amala mootummaa ida'amuu qabnaa? Ija kanaan jechaadha. So karoorota waggoota 5 dhufan laallu keessatti aanaan gandi miileenara meeqa uume? Aanaan miileenara meeqa uume? Godinni miileenara meeqa uume? Magaali miileenara meeqa uume? Madaalaa deemnaa jechaadha. Akkanumatti qilleensa irratti badhaadhina maatii jechaan deemu. So ati baqxee ati ergama kee baatee akka namni hiree horatee qabeenya horatu gochisiisuun ergama keenya. So isarratti hagam hojjechaa jirra, investimentii irratti hagam hojjechaa jirra kan jedhu sirriitti hooggansi kun sakatta'uutu irra jiraata jechuudha. Keessattuu dhimmoota lamaan kana hooggansi sirriitti hubatee galee fi karaa qabsiisee jennaan hooggansi kun raajii inni hojjechuu hin dandeenye hin jiraatu. Shanaffaaf inni dhumaa hooggansa. Hooggansa. Gaaffii hooggansaa hagam deebisaa jirra bakka hundatti. Gandarratti, aanarratti, godinarratti, magaalarratti, naannoorratti hooggansa akkamitti horachaa jirra? Hooggansa akkamitti ijaaraa jirra? Hooggansi dirqama isaa akka bahu akkamitti gochaa jirra? Hooggansi kun immoo dhugaatti dinagdee hoogganaa jira? Hooggansa dinagdee ta'ee jira? Hooggansi hojii xixiqqoo hojjetetti quufu rakkoodha. Faallaa badhaadhinaati. Hooggansi waan hojjetetti quufu faallaa badhaadhinaati. Milkaa'inoonni amma har'aatti fiddan darbe. Milkaa'inni situ yaadata malee ummanni yaadatu. Ummanni milkaa'ina biraa fidii siin jedha. Hooggansi milkaa'ina ofitti himaa jiraatu fixeera. Hojii isaa fixateera. So gaheen hooggansa badhaadhinaa guyyaa guyyaatti milkaa'ina. Guyyaa guyyaatti rakkoo hiikuu. Guyyaa guyyaatti imala badhaadhinaa sana saffisiisuu. Guyyaa guyyaatti jireenya isaa injifannoo gochuudha. Hojiin keeyyuu injifannoodha. Injifannoon hin jiru taanaan badhaadhinni hin jiru. Injifannoo yoomii? Guyyaa guyyaatti. Maaliidhaan? Waa hundaan. Tulluuwwan injifannoo dhuma hin qabnetu si barbaachisaa jechaadha. So gaaffii hooggansaa deebisuu faana wal qabatee dhimmoota jira sirriitti ilaaluu barbaachisa jechuudha. Sirriitti ilaaluu barbaachisa. Dhimmoota shanan kanaan sirriitti hojiiwwan keenya amma yoonaa hojjennee fi karoora
raawwii karoora already itti gallee jiru adoolessa tokkorraa jalqabne karoora bara hojii 2019 sirriitti laaluun sakatta'uun hin barbaachisu jechuudha.